بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بيكمو من مسلمة مرقا قوتو قافتات ركيسات وقوائي مجلسات مجلسة يوكان لما قمي لما إسلام ما تمسو مللمان أبو أكا أمتاف دابتو قوشون مو وان أمتكين الرأي قمو حالو مكانان مجلسني naannoo Oromiyaa waggaa gara 30tti dhihaata jira eega dhaabbate akka naannootti majlisoonni hundinuu. Haa ta'u malee majlisni naannoo Oromiyaa waajjira isaan malle kan isan fakkaanne bakka xiqqaa irratti waggaa dheeraa turuun isaa ni beekama. Waan kana jijjiirree waan ummata muslimaa naannoo Oromiyaa fakkaatu waan majlisa fakkaatu of dandeessifnee deemnaa kan jedhuun hoggantoonni majlisa haaraa filataman yaada kana kaasanii irratti hojjetaa akka jiranuu ni beekama. Akkuma kanaan majlisni ummata keenyaaf akka sirriitti tajaajilu yoo barbaadame ummanni keenya bira dhaabbatee akka naannoo qofatu hin ta'in akka godinaatti akka aanaatti akka magaalaatti illee akka kallattii hundaan cimu gargaaruun barbaachisaadha. Amma majlisni naannoo Oromiyaa of danda'ee waajjira of danda'ee guddaa kan ummata fakkaatu qabaachuu waliin gamoo bitachuudhaan akkasumas immoo piroojeektiilee jalqaban adda addaa raawwachuu akka danda'uudhaafis madda galii haala ta'uu danda'uun gamoo magaalaa Finfinnee keessatti bitachuudhaaf akkasumas immoo waan ummata fakkaatu gara fuulduraatti hojjetee gaaffii ummataa deebisuudhaaf rakkina ummataa furuudhaaf bakka bu'umsa ummanni kenneef hojiidhaan raawwachuudhaaf yaalii godhu keessatti akka nama muslima tokkootti warri biyya keessa jirrus warri ala jirrus warri sooshaal miidiyaa irra bakka adda addaa jirru hundi keenyayyuu kaayyoon kun kaayyoo hojii gaariiti. Majlisa irraa waa eeguu qofatu hin ta'in majlisa nu irraa waa eegnu kun akka cimu gochuunis barbaachisaadha. Komachuun qeequun akkuma jirutti immoo maal goonee fi komataarraa maal goonee qeeqaa jirraa kan jedhu kanas laaluun barbaachisaadha. Namoonni bakka kana hoggansa dhufan yeroodhaaf dhufanii bood immoo namni biraa bakka jaraa boo itti fufaa dhaabbatatti itti fufaa namoonni jijjiiramaa deemu. Yaada amma kana ka'ee irratti hojjetamaaru kana miila lamaan akka dhaabbattee uummata tajaajiluu danda'u hojii godhamaaru Ramadaana 15 irraa kaasee waamicha godhamaa jiruun warri biyya alaas warri biyya keessaas kallattii adda addaatiinis aktivistoonni muslimaa akkasumas immoo jamaa'an biyya adda addaa jirtan biyya keessas kan biyya alaas kaayyoon kun kaayyoo hunda keenyaati kan jedhu hubachuudhaan gaaffii isiniif dhiyaate kana bira dhaabbachuudhaan waan rabbiin nu laaffiseen waan kana irratti akka galmaan gahu gargaaruun khayrii kana keessaa qooda qabaachuun hunda keenya irraa waan eegamu. Biyya duniyaa kana keessatti yeroo jirru rabbiin waan nu kenneen nu gaafata. La in shakartum la aziidannakum jedha. Yoo na galateeffattanii isiniifan dabalaa jedha. Islaamummaa keessatti shukrii fi hamdii jennantu jira. Hamdiin alhamdulillah kan jedhamu afaaniin. Shukriin garuu afaan qofaanii miti. Waan rabbi si kenneen kennuudhaan, mallaqas taanaan kennuudhaan, qabeenyas taanaan kennuudhaan, beekumsas taanaan kennuudhaan, taayitaas taanaan kallattii adda addaatti waan rabbi namaa kenne hojiidhaan waan sana deebisanii qaama isa laallatu kanaan gahuudhaan shukrii godhama. Rabbiin la in shakartum la aziidannakum gaafa jedhe waanan isinii kenna yoo isin hojiidhaan baaftanii galata kennuun keessan qabatamaan hojiin malee afaaniin miti yoo sana gootan isiniifan dabalaa jedha. Kanarraa kan ka'e hamma rabbiin nu laaffisetti bira dhaabbannee seenaa tokko haa dalagnu maqaa keenya haa galmeessifnu khayrii keessaa qooda haa qabaannu akka nama tokkotti immoo hundi keenya iyyuu waan rabbiin nu kenneen hin gaafatamna. Waa hedduu irratti rabbiin kadhaa rabbiin haa hiikuu akkasumas immoo halal khayrii barbaada jennee deemuun keenya sirrii miti. Rabbiin Quraana keessatti akkuma nutti himee jirutti sababni ittiin nu uume تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. موتمان تبارك الذي بيده الملك
موتمان هركسا كنت ربيني تولا أولتمان سا بلتي جدا إسا يجون وهو على كل شيء قدير وهند الرتودن دعا جدا الذي خلق الموت ربي يجون إسا دعاء ميجدا والحياة جرين يسكن أمي إساجد مالي في جنان ليبلوكم إسين قرماتو دا في جد مالي إني قرمان نسون جنان أيكم أحسن أملا إسين كيسا إرج على وجيب ريدا غاري أنيو دلقا كنجرون كنافو درغما جرا يجون درغمي كيسا جرا قرماتا كيسا جرا أنيو چالي أرغما كنجرون ربي نو قرماتا sana keessatti caallee argamuudha kallattii hundaan argamu socho'uun nurraa barbaachisa. Bakka biraa irratti immoo rakkinoota hedduutu jira. Rakkina kana rabbiin hayiku jennee harka marannee akka nu ilaalu rabbiin hin barbaadu. Qul imaluu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuun. Jedhiin yaa ergamaa Muhammad jedhan sallallahu alaihi wasallam. Jedhaa hojjedhaa jedha. Qul imaluu jedhiin yaa hojjetanuu. Fasayara Allahu amalakum hojii isin hojjettan rabbiin ni argaa. رسوله إرجمان ساس نلالا والمؤمنون ومن مؤمنا هندس نلالا وانس وجدتني جد خناف ربي مال جدارة وجداتي إسن اللالا جدارة وانس انت تافتن وانس يالتن وانس وجدتن لالي غرغرسي كان كوس كراكا جلچونيس چمسونيس هندمتو غافسن رفيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كجدت كرا ربي رتي ورق أبصاهنتي كرا سري الرتاء ملسون نورت جراجد أكربين جدت حال كنان نور أي جماعة جود نمي قروا التقطقو يا ربي موجزان ما وهي في ديجر وتوه جي وجتين وتواني سراني جمو مهيني مال جد إغافتا ربي نوهم دك سر رسو برباد تاي دعائن اللي غافا قولا ممالني هجي وتو وجتيني دعائن يرو هدو كده تمارو مالين يوجي وجني ركنا نكب وتوجي وجتين جاي كني وتوم بهين مال جنة اللهم أرنا عجائب قدرتك يا ربي هم نكي كان كيك سنة كان عجائب تأسانا نتم اللي سي جنة مال جتشو لكن أتي وجدو نلا لا أجتشو ربي نمو إسي وجداتي إسي نلا لا جدا كناف وان نرأي قمون وان مبانيف قرماتا يرو هدو كفارو كراكناني أتيكاتو هبيجاتو مسجد قبنون جماعة قبنون أونلاينين أكاونتي قبنون هردفتوتا قبنون توفتا قبنون دندتي قبنون إرجع كنا نما هدون بركة جو نمي هدون أكترماتو قتشوران وان فكينيا تاو وان سينا تاو دندو ولين هذا لقولون جدا وان قبضن كيسا ربين خيرها قولو بركاس كيسا قولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته